billaadhaan qaltee ajjeefte sana waan irra ga'e keessa waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Murtoo akkamii akka itti murteeffamee fi waan jedhaa jiran tokko isiniif hima. Aishamaa harka fuunee akkam jirtu nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaa kootii obboleettiin teessanii baga nagaa qabaattan. Nagaa qabaachuun hundarra caalaa Rabbiin lafa isin jirtanitti ammallee nagaa isiniif haa baay'isu isiniin jedha. Egaa viidiyoo kanarratti namoota tokko waan na gaafattan hin jira. Akkasuma immoo waan kaleessa televezyiinii isaanii irratti dubbatan tokko waan arge jechaadha. Madaamin tiyyallee waan akkasii natti naasoftu natti himtochaadha. Garuu egaa waan haasa'aa jiran miidiyaa isaanii gubbaarratti gocha suukkanneessaa micayyoon tuni gara jabummaa akkanaatiin dubartii keenya ajjeesuu ishiin balaaleffannaa akkasuma murtoo irratti fudhachuu qabnu murtoo akkamiiti jedhanii yeroo mari'atan gubbaarratti miidiyaa isaanii gubbaarratti kaan isaanii murtoo du'aa micayittii irratti kennuu yoo ajjeesudha kan jedhanidha jechaadha. Maatiin isaanii ajjeesuu kan jedhani. Madaamin tuni ijoollee 3 kan qabdu sadanuu xixiqqoo kan taate jechaadha. Gara jabummaa akkamiiti yaa ijoollee dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Egaa akkuma isaan garaa jabaatan isaan hojjechuudhaaf mana isaanii dhaqanillee garaa jabaatu isiniin jedha. Maatii isaanii miidiyaa isaanii gubbaarratti yeroo dubbatan baay'ee kan nama gaddisiisu jechaadha. Gochi ishiin madaamii sanarratti raawwattee fi ajjeecha ishiin ajjeeste baay'ee kan jibbisiisaa ta'e jechaadha. Isaa bahuudhaaf yeroo ishiin baqachuudhaaf jettu kaameraan ishii qabe jechaadha. Eessatti baqattee baatisa silaa yookaan waanuma ta'erraa of darbitee ofumaa of ajjeefte malee garri ishiin dhaqxu hin jirtu silaa biyya isaanii keessa. Billaadhaan kan ishiin ajjeefte waan ta'eef billaadhaan bakka ishiin eenyuun jenne ajjeefte tachitti isa harkatti baatti jedhan billicha sana harkatti baattee otoo deemaa jirtu dhiigni irra jira. Balaa akkanaa bageetaas nama baasu dhugaa Rabbi ani baay'ee rifadhe waaqa miidiyaa isaanii yeroo hordofu keessattis baay'ee rifadhe isiniin jedha. Dhaadhannaa addaa tokko dhaadhatu namoonni kaan isaanii keessaa sirumaa hojjettoonni biyya kamirraayyuu biyya keenya keessa galan nurraa haa ka'anillee waan jedhan hin haasa'u jechaadha. Nurraa haa ka'anii wanti kun maalidhaaf wanta akkanaa kuni haa ka'amoo yoo ta'e akkamittiin nama keenya ajjeesu jedhanii haasa'aa jiru jechaadha. Haasaa isaanii gubbaarratti miidiyaa isaanii irratti yeroo hordofu. Egaa nama tokkoof hojjettoota biyya muluu jedhanii maqaa nu dha'u odoo Itoophiyaa keenya ta'e immoo hin xaragde hundi ishii waniitu nu xaragde sila Rabbiin nu baasee galanni isaaf haa ta'u. Shamarran keenyallee isinillee of eeggadhaa barumsa guddaa isiniif ta'a beektu. Of eeggannoo isin barbaachisa. Yeroo ishii waan yeroo isin aarsanillee yeroo dhuma hartanillee isaan biraa deemaa silaa isaan tokkichi eeggaa dubbachuu qaban akka qorpheessa reeba bobsu gaddaanin kutan jechaadha be. Kanaafuu isin immoo yeroo sanatti malsi itti deebisuu osoo hin taane lamaan tokkollee malsi itti deebistanii biraa deemutu irra gaariidha. Seexanni gaafa sammuu namaa kana xurshii gootee fudhatte dabarsitee akkasitti nama kennite jechaadha. Innaa murtoo mica'oo irratti murtaa'e kan murtoo du'aati nu fajjeefamuu qabdi nu ajjeesuu qabna. Nu isa ajjeesuu qabnaa waan jedhan jechaadha. Isaan kan dubbatan maatii ishii akkasuma wanti kunillee balaaleffamuu qaba jedhanii karratti kan dubbachaa jiran jechaadha. Wanta akkanaa kun sirrii miti kana balaaleffachuu qabna. Akkamitti hojjechuun harka keenyarraa otoo nyaattu otoo nuyi itti uffisnu otoo nuyi nyaachisnu otoo hojjettuu keenya taatee otoo jirtu qacarannee otoo akka barbaannetti ergachuu dandeenyu deebitee nu ajjeefti. Ammaal ta'e nu ajjeesuu qabdi waan jedhan jechaadha. Kun waan akkanaa kana nurraa dhaabbatu yookaan immoo hojjettoota kan biyya kamiyyuu yaa ta'u yaa nurraa ka'anii
jedhu kaan isaanii immoo innaa kan badii qabu nam tokkicha waan ta'eef nam tokkicha kanaaf jecha namoonni biyyoota garaagaraa keessa dhufanii namni naamusa qabu ijoolleen naamusa qabdus hin jirti waan ta'eef ijoolleen naamusa qabdus keessa akkasittiin jechuun hin qabnu kan jedhanirree baay'ee isaanii jira. Miidiyaa isaanii kaleessa galgala baay'een hordofi jechaadha yeroo hordofu laayivii seenanii waarratanii baay'ee maatittii baay'ee namatti dhagaamtii ijoollee xixiqqoo kan qabdudha. Yaa'u ka maal godhu miti. Akkatti namatti fidu hin beekan isiniin jedha baay'ee nama gaddisiisa. Innaa maamiti isiniin jechuun barbaadan rifatina akkasuma yaada keessanillee waan eenyu keessa hin gaggalina isiniin jechuun barbaada hordoftoota chaanaalii kooti. Hedduu kanas hin kabaju hedduu kanas hin jaalladhu. Kanaaf isinillee of eeggannoo godhaa. Yeroo isaan lolan biraa deemaa baqadhaa biraa fiigaa afaan itti tolaa yeroo hundaan amma madaamitii hatana waggaashiin natti illee aariin qabdu garuu waggaashiin ijoolletti haarteeyyuu dhaqee tana morma jala seenee dhudhungadhee giiftii koo ati naariin hin jedhaan hin haarinii edhee dhudhungadhee maal jedhee tanaan haarii sana irraa gashabeettu irraa ona ofa jechaadha. Takka illee maal akkasitti Itoophiyaa keenya kana ofitti siksitii miti wasaka namaan jetti ishiin wasaka silaa wasaka isaanii nu keessaa gadi guurran mana isaanii keessaa gadi guuru akkoo doonuu bira jiraachuu baanne xirooftonni akka isaaniitu hin jira badee nu jechaan qulqullina isaaniiti beetoo kana beekan yoonyuun jedhani wasaka itti takka kana hin jedhe ishii wananyaan jechuu barre. Nuyi koo nuyi dhugaa rabbiiti nu qulqulleessituun qulqulleessina wasaka nuyi jechuullee hin qabani. Jecha akkasiifaa kan ijoollee keenya irratti fayyadaman hin jiru waan ta'eef isiniin jedha kiyyallee naan hin jettu. Alatti onaan jette hin beeku malee nama biraatti ana biratti abeet qimamuma jennaan. Hoggaana biraa kan qimamiidha nama biraa garuu kan hin beeku kamaan akka dharee waan facaafatte hiitaa ummata. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya waan dhaggeeffattaniif galatooma laayik sheer godhaa. Maamila naannoo kiyya warroonni na gaafattan 25,19,11,26 isa kanaan na dubbisuu dandeessu imoodhaani warra maal akkasiin gargaaru waan hin danda'u sinan gargaara. Laayik sheer gochuun dagatinaa maamila naa ta'uun dagatinaa isiniin jedha. Asumaan lakkoofsa lola kiyyaa fudhadhaa 25,19,11,26 isa kanaan aloo yoo jettan ana alamii argachuu dandeessu. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa isiniin jechuu barbaada waan hin danda'in immoo sinan gargaara lafa isin jirtanitti immoo rabbiin keessa sinaa tiksu sinaa eegu isiniin jedha. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Maamila koo naa ta'uu hin dagatina warroonni haaraa mana koo dhuftanii yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Baay'ee turtii gaarii viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti chaawu.